Waaqayyo kanatti walitti nu hidhee iddoo tokkotti akka gooftaa keenya waaqeffannu akka dinqiitti isaa wajjin akka turu kan nu godhe maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Akkam jirtu fayyaadhaa. Sagalee Waaqayyoo iddoo tokko dubbiseen gabaabaa kadhadhee amma gooftaan nu qarqaare waa jechuu yaala. Sagalee Waaqayyoo Macaafa mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:3 dubbisaa. Barri kun itti raawwatamu waan dhiyaateef namni isa inni dhugaa ba'e kana dhageessisee dubbisu warri dubbii raajii dubbatame kana dhaga'anii wanta isa keessa caafame eegan attam agammadan. Hallelujaa. Hallelujaa Yesus. Hallelujaa. Maqaan kee baraama bararaatti kan ulfaate haa ta'u. Maqaan kee baraama bararaatti kan ulfaate haa ta'u. Dubbii kee fooniif dhiigni hiikuu hin danda'u. Gooftaa hafuura keetiin gidduu keenya deddeebi'i. Anatti dubbadhu, obboloota kootti dubbadhu. Ati duwwaan mul'adhu. Fooniif dhiigni gada jedhu. Anatti maayii baay'ee dadhabaa cubbaamaa keessa koo darbi. Arraba koo eegi. Waan sirraa dhufe malee akka hin dubbanne. Ofii kootii foon koo keessa akka humtuu hin baane maqaa Yesuusiin ofii koo si dura dhiyeessa gooftaa. Dhiiga keetiin na dhiqi na qulqulleessi. Obboloota koo qulqulleessi. Laayinii kana qabi. Diinni akka humna hin arganne akka diinni inni nurratti bobba'u sagantaa keenya irratti sagantaa baafate nurraa rukutamu. Qilee akka bu'u. Atiif nu duwwaan akka wal arginu. Aniif obboloota koo gidduu eebbi akka bu'u nu qarqaare. Nutti dubbadhu, anatti dubbadhu. Haalleluuyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Sagalee Waaqayyoo isinii dubbise kanaa yeroo darbe amma ta'e yeroo tokko keessa deddeemee boqonnaa mul'atuma kanaa boqonnaa 1, 2 fi 3 amma ta'e ilaallee turre. Isumani yaada isaa keessumattuu waldoota ergaan itti ergame isa jalqabaa kana gaa boqonnaa 1 amma 3 kan jiru ittiin lixa isaatii fi yaada isaatii fi waa'ee waldoota torbanitti ergaa ergameedha kan jiru. Isa kanan xinnoo ishee ammas irra deebi'ee gaa nan nuffitan jedhee yaada gabaabaasaa keessa koo Waaqayyo kaa'e jedhee yaadu isiniif hiruu yaada. Amma nu biraa tempereechariin seentigireedii 33 jedhaa gaa warra rafes immoo na kaastu. Har'a baay'ee qorra. Hin qorra kanaaf biyya faranjii mitiire cabbii jira mitiire. Amma inni kunoosa saaraati isuma biyya keenyaa yoo miti dhuma baay'ee. Egaa Waaqayyoo maqaan isaa ulfaatu. Kanuma hunduma keessatti isa tuume yeroo tokko nutti ta'u jenna yeroo tokko nutti qabbanaa jenna malee Waaqayyo beekaadha. Ameen. Ho'i kunis hin barbaachisaa biyya kanaa yeroo ho'i kunis ta'uu lafaafis waan hundaaf gaarii akka ta'edha dubbatama. Gooftaa maqaan isaa ulfaatu. Egaa waa'ee waldootii isa ilaalle sana yeroon yaadu waan baay'eetu keessa jira. Waldoota torban sanatti ergaan ergamee cuunfeen wallaalee Waaqayyo kan inni gooftaan kan inni dabarsuu barbaade jedhee ani yaadu. Inni tokko waan jajjabina waldaa keessa jiru waldaota keessa jiru sana appirisheetii godhee gaarummaa isaa dubbata Kiristoos. Waan kana qabdaa jedha. Kana kanatti jabaadhaatii jedha. Amanummaa kee argeeraa jedha. Obsaan danda'uu kee argeeraa jedha. Itti cichi qabadhu immoo jiraadhu jedha. Amma dhumaatti amma du'aatti yoo ta'e illee dhaabbadhu jedha. Egaa akkana jedheetuyyuu waan namuu qajeeluu irra jiraatu iddootti
kufaatiin dhufaa jiru iddoo malee dhaabbatan immoo dubbata. Egaa yeroon kana ilaalu odeettan deebi'aa gabaabaatti maal qajeelfama isa kana akka inni dubbate isa kana xinnoo ishee har'as xinnoo ishee nan dubbadhaa garuu dubbiin inni baay'een irratti xiyyeeffadhu isa boqonnaa sadiirra jiru kanaadha isa lakkoofsa sadiirra jiru kanaadha boqonnaa tokko barri kun itti raawwatamu waan dhiyaateef namni isa inni dhugaa ba'e kana dhageessisee dubbisu warri dubbii raajii dubbatame kana eegan wanta isa keessatti dhagaanii wanta isa keessatti caafame eegan attam agammadan jedha. Attam agammadan. Maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u Kiristoos agammadan yeroo jedhu boqonnaa 5 Maatiyos keessattis hin jedha boqonnaa 5 Maatiyos keessatti agammadan jedha sagalee Waaqayyoo. Agammadan eenyu karaa hafuuraatti hiyyeessota warri ta'an agammadan. Mootummaa Waaqaa kan isaaniiti. Warri garaan isaanii gadde agammadan isaan jajjabina hin argatu. Warri garraamiin agammadan isaan biyya isaa abdachiifame hin argatu. Warri waan qajeelaa akka midhaanii beela'an akka bishaanii dheebotan agammadan isaan geessifachuuf jiru. Warri namaaf oo'an agammadan isaan oo'a hin argatu. Warri yaanni garaa isaanii qullaa'oo agammadan isaan Waaqayyoon hin argu. Warri nagaa buusan agammadan isaan ijoollee Waaqayyoo hin jedhamu. Warri qajeelummaaf jedhanii ari'ataman agammadan mootummaa Waaqayyoo kan isaaniitidha. Agammadanudha sagalee Waaqayyoo. Agammadan hin jedhu kuni hiikaan isaa gammachuu isa biyyi lafaa kennu miti. Isa namni inni kaan dhugee, inni kaan qaamee, inni kaan waan biraa godhee halalummaa yookaan waan biraatiin isa gammachuuf namni fiigu sana miti. Agammadan jedha sagaleen afaan Oromootiin. Agammadan hin jedhu afaan biraatti garuu akkaataa biraati. Jechuun hiikaan afaan Amaaraatiin ብፁዓን ናቸው ይላል። ብፁዓን እንሄዱ አገመደን እንሄዱ ዮኒ ሊትራሊ ላለ ባየ ወላ ፈጎ ፈካታ አገመደን እንጀዱ ኩኒ አፋን እንግልፋ ብሌስቲ ጀሪ ወራ ኤብፈሞ ዋን ጀዱ ፈካታ ገሩ አፋን ብሩት ጀደማ አገመደን እንሄዱ ኩኒ ገመቹ ይሳ ቤለፋት ቤከሙስ wardiin isaa tokko jedhama. Gammachuu isa garuu kan bara baraa isa fayyinaa wajji wal qabatudha jedhama. Fayyina inni jedhu hiikaan isaa jedhu. Maal jechuudha? Isa Kiristoos keessa taa'anii gammadan, isa Kiristoos nama simate, isa abbaatti yoo hidhamanii, Kiristoositti hidhamanii, hafuura qulqulluutti hidhamanii, tokkummaa rileeshinii Waaqayyoo wajjin qabaatanii jiraatan gammachuu isaati. Lubbuu koo Waaqayyoon jajadhu jedha Daawit. Isa lubbuun keenya Waaqayyoon jajattu sanaadha gammachichi. Isa bara baraan Kiristoos wajjin jiraannu sanaadha. Isatu sin eegaa waan jedhu tokko fakkaata. Iddoo kanatti barri kun itti raawwatamu waan dhiyaateef namni waan kana dubbisu, namni waan kana dhaga'u, namni isa eegu. Attam agammadan jedha. Warri isa godhan akkam agammadan jedha. Baay'ee
baay'ee namatti tola. Garuu asirratti maal arginaa? Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Irra deddeebinee olaallee Waaqayyo Kiristoos raawwateera, dhumeera, nuuf kennameera gammachuun kun. Garuu isatti galuudhaaf akkamitti yoo deemnedha isa jedhudha inni ilaaluu qabnu. Barri kun itti raawwatamu dhiyaateera yeroo jedhu waggaa 2000 duras kanuma jedhame. Har'as kanuma jedhama, boris kanuma jedhama. Kiristoos dafee dhufa jettu yoom dhuferee warra jedhanutu jira mitiire. Akka jedha sagalee Waaqayyoo garuu wanti kun dhiyaateera jedha. Wanti inni kam inni kun itti raawwatamu, inni Kiristoos itti dhufu yeroo walitti qabaasaa ilaalu sagaleen Waaqayyoo mul'ata keessatti kan nuti dubbachuu fedhu. Kiristoos hin dhufa isa jedhudha. Akkamitti qophoofta isa jedhudha. Kiristoos hin dhufa walitti qabaattuu ilaaltanii dhufaatii isaatii fi mootummaan isaa dhaabbachuu jireenya bara baraa keessa galu Yerusaalem isheen haaraan dhufuu ishee kan argina. Nuuf ergaa inni qabu Kiristoos hin dhufa akkamitti qophoofna isa jedhudha. Ana kanattan fudhadha. Yeroon isaa dhiyaateera. Dafee ta'a yeroo jedhu immoo anaaf isiniif akka yaadutti ani yeroon isaa yeroo nu Kiristoos bira deemnudha. Yeroo Kiristoos dhufee nu fudhatudha. Yoomi aninni kan inni fiigicha koo fiixee Kiristoos bira deemu. Namni hunduu kana dubbifatu barri kun itti raawwatamu dhiyaateera isa jedhudha dubbisa. Barri kun itti raawwatamu dhiyaateera maal jechuudha? Of eeggadhu. Siif ga'aa jira. Yaada jedhu jechuudha. Yaada akeekkachiisu. Yeroo hunda yeroo dubbifnu barri kun itti raawwatamu waan dhiyaateef. Maal gochuu sirreera? Dhagayii dubbisii eegi. Waan jedhu of keessaa qaba. Egaa obboloota koo Waaqayyoon waa qarqaaru. Sagalee Waaqayyoo yeroo hunda yeroo yaadanii jechuun laafaa ta'uu mala, dubbisuun laafaa ta'uu mala garuu eeguutu ulfaataadha. Kana keessatti immoo Kiristoos eegaa keenya waan ta'eef eeguunsaa dinqiidha obboloota koo. Isatu nu qarqaara waan ta'eef. Waaqayyo si haa eebbisu mucaa sanyii. Gooftaan maqaan isaa kan ulfaate ta'u obboloota koo. Gooftaan maqaan isaa kan ulfaate ta'u. Ani yeroo baay'ee na dinqadha. Agammadan jedha. Maaliif? Waan achi keessa jiru sana Kiristoos nu raawwatetu jira waan ta'eef. Waan raawwatame, waan hin dhume hin raawwatame jedhutu jira waan ta'eef Waaqayyo maqaan isaa haa ulfaatu. Egaa inni dhugaa bahee jedha. Isa inni dhugaa bahee maaltu eegama yoo jettanii ilaaltanii isa inni dhugaa bahee sanaa jedha. Inni dhugaa bahee sana egaa waan kana keessatti barreeffame jechuudha. Inni dhugaa bahee eenyu yoo jettanii Kiristoostu dhugaa nuu bahe. Abbaa Kiristoos keessaan argine obboloota koo dinqii Kiristoos nuu godhe sana. Isanni biyya lafaa anaaf siinii jedhee dhufee hundumaa raawwatee deemee deebi'uuf jiru sana. Isatu dhugaa nuu bahame. Isatu waa'ee isaatu ani yeroo darbees dubbadhe baay'ee na dinqu tokko oduu akka du'ee deemeen Kiristoos ergaa kana ergaa mul'ataa kana hin ergu ta'ee waan inni fakkaatu illee hin beeknu. Amma garuu waan nama feesisu waan nama goggoosisu yoomin naqee dinqii sana arga. Yerusaalem ishee gabbuutu sana ishee Yesuus halkanii guyyaa ibsuuf sana yoomin arga. Yoomini ergamoota warra deeman sana arga. Yoomini Yohaannis isa ergaan kun itti argame arga. Waan jiru tokko akkaatti yaada. Yeroo baay'ee visualizing godha jechuun na yaada jechuun akkuma waan fuulduree keenya jiruutti maaliif
Dubbii Waaqayyoo takkana. Dubbii Waaqayyoo calluma jedhee miti. Waan jiru konkireetii waan dhufuuf jirudha. Kanaaf Waaqayyo maqaan isaa baraa baraatti kan ulfaate haa ta'u. Kiristoos inni dhugaa kana nu fide, dhugaa kana nu ba'e. Egaa yeroon kana iddoo kana ilaallu maalin keessatti argaa tokko gaa dafee akka ta'u isa jedhudha. Inni tokko dhugaa ba'ama. Isa Yesuus dhugaa ba'e isa jedhudha. Inni biraa garuu dubbisu. Dhugaa ba'amee barreeffamee hin dubbifamu taanaan immoo hin ta'u jechuudha. Dubbisu dhaga'u hin dhaga'amu taanaan isa booda hin eegamu taanaan hin ta'u jechuudha. Nuuf wanti nuu kenname ga'aan keenya jira jechuudha. Egaa obboloota koo Waaqayyo amanamaadha. Yoo tokko tokko na yaadan maaliin yaadaa warri dubbifachuu hin dandeenye baay'eetu jiru. Warri wangeellitti himamuu qabu baay'eetu jiru. Itti gaafatama jara kana tarii Kiristoos akkuma Yohaannisitti kunoo kana kennee caafii dabarsi jedhe. Maaliif dubbifatanuuf jechuudha. Waldaadhaan dabarsee. Nuun immoo tarii dubbadhu jedha ta'a. Nuun immoo sirriitti dhaga'i dabarsi jedha ta'a. Gooftaan eebbifamu. Ani baay'ee na dinqa. Bara muraasa dura macaafaa argachuun ulfaataa ture. Numaafillee biyya faranjii kana waan tokko tokko orderii gootanii horiidhaan bittu. Amma macaafni baay'eetu jira. Yeroo yeroodhaan warri macaafaa chaaritii orgaanaayizeshiniin waldaan macaafa qopheessu na dinqan. Yeroo tokko ani mambarii ture Gideon's Bible Society horii baay'ee barbaadu namnis baay'ee isaaniin baasu hin kadhannaa society sana horii bu'a. Har'a garuu kan horiin bahu kan waa meeqa ta'u macaafni maxxanfamu macaafni akka biraa biyya hundatti faca'u argitu. Garuu waan tokko waan ani yaadu nu bira hoo akkami. Yeroo darbee ergaa isiniif ergeera obboloota warra as jirruu fi kaleessa obboleessi koo sanyiin dubbachaa ture. Oromoo Baay'ibel Soosaayitiin biyya dhaabbatee miseensa ta'aatii horiin xinnootu ba'aa macaafni afaan Oromoo akka faffaca'u akka maxxanfamu kan jedhu iddoo hundatti labsanii gaafatani. Nutis qooda fudhachuu qabna. Maaliif akka abbaa gammachiisfaa dura itti tiraansleetii godhanii macaafa kana nuun ga'anii yeroo sana galaana fa'itti macaafni harkaa fuudhamee namneera kan jedhu oduu jira. Har'as waan akkanaa lollattu jira. Iddoo baay'eetti biyya faranjii kana keessa macaafna faca'u malee biyya keenya macaafa facaasuun qoosaa miti. Yoo dhaqe hoo macaafni yoo qophaa'ee dhaqe kaleessallee dubbadheera obboloota kaleessa turre walii wajjin baay'isanii turre irratti macaafa faranjoonni Switzerland qopheessanii afaan Oromoo isa tiraansleetii ta'e kana maxxansanii biyyatti tola akka raabsamu waan tokkotu jira. Macaafa sana xixinnoodha. Macaafattiin xixinneessanii qopheessanii macaafa isa guddaa kanaa pirintee macaafa kannii godhanii xixinneessanii isheen kun namootaaf akka hiramtuuf hin hiramaa. Oduu ani qabu macaafa yeroo hiramu namoonni si rakkata waan ta'eef hin gurgurataa jechuudha. Inni kaan immoo kan baay'ee na gaddisiise gabaa keessatti yeroo biyya dhaqee ashagamaa isaan gurguramuun arge. Baay'ee sin gaddisiisa. Garuu haa ta'uyyuu malee
Sistema sana Kiristoos cabsuu hin danda'a. Macaafni nama ga'uu qaba. Qooda keenya fudhachuu qabna. Kanaaf isin jajjabeessa. Waldaa Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo kana keessatti qooda akka qabaannu lolli keenya baay'eedha. Garuu Kiristoos mo'ata. Wangeelli hin babal'ata, namoonni hin dhaga'u. Waan dubbisuu jedhu kanarratti dubbisuun namni macaafaa biyya keenya dhabee tarii dubbisuu dadhabata, bituu dadhabata yookaan immoo iddoo biraatti Afrikaadhaas ijaadhas akkas taata. Biyya kana garuu macaafni jira. Namni dubbisaa isa jedhu garuu hundatu dubbisaa isa jedhu gaaffiitu jira. Macaafa waldaa Kaatolikii keessatti yeroo tokko waan dhaga'e tokko maal jedhu macaafa kana namoonni hunda miti. Dhuguma ulfina macaafa sanaaf jedhu Pirister yookaan immoo lubatu dubbisaa jedhu lubatu hiikaa lubatu dubbisaa. Nuti immoo macaafni kun dubbisaadha kunoo. Yeroon isaa ga'eera dubbisuuf dhaga'uuf eeguun sirra jira isaan eebbifamoodha jedha. Namni garuu dubbisuu hundumtuu akka qabu argan achi keessatti. Macaafa dubbifachuu qabna obboloota koo. Sagalee Waaqayyootu jedha kunoo. Namni macaafa dubbisaa jira. Phaawulos macaafa afur keessa jiru Xiimotewos dubbiseedha. Isa kana duwwaatu hin ta'in macaafa dubbisuu bara kana dubbisuun hin jiru. Duree ijoollee taanee macaafa barbaade dubbisa. Carraan biraas hin jiru waan ta'eef wallaayini wanti jiru waan taaneef macaafa baay'ee fikshiniillee baay'ee dubbifna ni yaadadha. Bara kana akkam namni macaafa dubbisaa yoo jettanii utuma jiru jechuudha. Inni biraa immoo kan nama dinqu dhaga'i jedha. Namni akka dhaga'u Waaqayyo fedha isaati. Namni dhaga'u kana dhaga'u jedha. Maal jechuudha? Namni isa kana dhaga'u, namni raajii akka isa dubbatan, namni dubbii Waaqayyoo kana dhaga'u, dhaga'uurraan amantiin dhufa. Inni kun agammadu. Inni kun agammadu. Inni dhaga'u kun agammadu. Maqaan isaa ulfaatu. Nu warri dhageenyu agammannu. Waaqayyoo maqaan isaa bara amma baraatti kan ulfaate haa ta'u. Gurratti hin dhageenyu nuu kenne. Yaadatti hin qalbeeffannu nuu kenne. Qarqaraan keenya isa. Maaltu irraa eegama malee dhaga'u. Warra macaafa dubbifachuu hin dandeenyee fi dhaga'uun maal akka ta'e yaadaa ture. Yeroo inni iddoo kana dubbisu. Dubartii tokko jaartii tokko namni waa'ee isaanii yeroo tokko dhugaa nuu ba'a. Macaafa dubbisuu hin danda'anu jambaranne garuu ijoollee meenaa dubbisaa jedhaniitiyyuu sagalee Waaqayyoo dubbatu jedhan. Hin qalbeeffatu jechuudha. Dhaga'anii qalbeeffatu jechuudha. Dhaga'anii keessa isaaniitti fudhatu jechuudha. Har'a macaafni qulqulluun otoo nurka yeroo tarii otoo immoo dubbisuu barannee jirru ammam dubbifna isa jiru. Diinni keenya yeroo jetti waan baay'ee nuun jetti. Dubbifannee ittiin jiraachuu garuu Waaqayyo nu haa gargaaru. Dhageenyee ittiin jiraachuu Waaqayyo nu haa gargaaru. Namoonni dhaga'anii ittiin jiraachuu akka danda'an immoo tattaaffii nu warri dubbifnu goonu Waaqayyo nu haa gargaaru. Dubbii Waaqayyoo dabarsanii dubbachuu danda'u Waaqayyoo anaaf isin haa gargaaru. Egaa dhugumaan dubbisuu, dhaga'uu, eeguu kanatu jiraas. Eeguu maal? Raajii dubbatame kana dhaga'anii wanta isa keessa caafames eegan, dubbisanii eegan jedha.
eeguu isa inni jireenyi immoo inni dinqiin immoo isa eeguu sana hin ulfaataan isa dhaga'uun jira qalbeeffachuun jira dubbisuun jira qalbeeffachuun jira eeguu jechuun immoo ittiin jiraachuu isa kana gooftaan nu gargaaru. Yoo dhageenyee hin jiraannu ta'e maaltu ta'a? Waa'ee Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo seexana caalaa kan beeku hin jiru. Waa'ee Kiristoos yoo gaafattan tarii waan baay'ee siin dubbata. Garuu dubbiinsaa dubbii amananii jiraachuuti. Kanaaf yeroo macaafa kana dubbisu waan na dhibu keessaa tokko eessan jira seetu yoo darbes dubbachaa jiru eessan jira. Eessa jira waldaa Waaqayyoo eessa jirti waldootii torbatti barreeffame amma inni jalqabaa kun amma boqonnaa sadiitti hin arginu eessa jira garuu ammas irra deebi'een nan dubbitan jedhee yaada yeroo darbe akkuma dubbadde eessa jira waldaan eessa jirti waldaa Waaqayyoo eessa jirti eessa jira obboloota koo. Kana Waaqayyoo akkaataa nurraa eegamutti jiraannee dubbii Waaqayyoos akkaataa ta'utti dubbannee akka darbinu nu gargaaru. Egaa yaa obboloota koo Waaqayyoo Waaqa jedhee godhi jedhee dhiisu duwwaa miti ani na dhiqu hafuura qulqulluu nu erge hafuurri Waaqayyoo inni dubbii Waaqayyoo hiiku inni laphee namaa keessatti akka inni qabatu godhu abiddi sun nu keessa jira. Waaqayyo inni guddaa nama dhaga'u kana anaafis inni dadhabduu keessa dhufee taa'a. Dubbiin inni gaafa sana dhakaadhaan kenname keessa keenya laphee keenya taa'a. Yoo Waaqayyoo wajjin jiraanne keessa keenya dhufa. Ameen. Maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u obboloota koo. Ameen. Egaa baay'ee hin dubbadhu waa'ee eeguu kana duwwaan xiqqoo ishee ammayyuu keessa galee waldoota torban kanaa wajjin wal qabsiisee dubbadhee fixa. Egaa maal jedhaa boqonnaa 2 waldaatti inni ergame boqonnaa 2:4 irratti akka kana jedha waa'ee jaalalaadha dubbata. Hunda isaa dubbisuun irra hin jiru. Jaalala isa dur qabdaa turte sana dhiisuu kee sirratti argeera jedha. Isa jaalala dur qabaachaa turte sana jedha. Maaliif amma xiqqoo ishee yaaduma akeekkachiisa gooftaa waldaata kanaaf erge na dubbadheen fixa. Jaalala sana qabduu turte jedha. Yoo tokko tokko yeroo gooftaa fudhannu ani ofii kooti yeroo baay'ee dubbadheera waldaatti sigaa garuu nan uffitanu. Na dinqana isaan humnan ittiin fiigaa turre akkaataa jaalalli Waaqayyo yeroo dura sana keessa koo galee akka sana akka hin taane of shakka. Akka sana abiddi sun har'a akka sana ta'uusaa yeroo tokko tokko Kiristoosii wajjin jiraachaa ala deemnu dhannaan godhannaa ilaata nan jedha nan yaada. Tarii akkaataa deemuun nurra jiru jaalalli suni hin qabbanaa laata ta'e. Bara boodaa jaalalli hin qabbanaa jedha sagalee Waaqayyoo. Isa kana odoo hin ta'in nuti yeroo yeroodhaan jireenya qabnu Kiristoosii wajjiniin jaalala qabnu attaachimentii qabnu akkam waan baay'een nu rakkisa ta'a. Garuu Waaqayyo jaalalli keenya akka haara'u barbaada. Ameen. Kana malee
si tufuufan jedhedha. Sagalee waaqayyoo si gatuufan jedhedha. Deebi'edha. Qalbii jijjiiradhodha. Maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Ameen. Mul'atuma kana waldaa biraatti immoo yoo boqonnaa makana jechuukooti. Boqonnaa lama 14 fi 15 lakkoofsa 14 irratti akka kana jedha. Waan lama dubbata, waan lama gurguddaa waa'ee wanta muraasa asirratti argadheeraa jedha. Namoota warra barsiisa Bala'aamitti qabamanii jiraatan achii qabdaa jedha. Deebi'ee immoo egaa ittuma fufeen dubbisaa tarii Balaaq ijoollee Israa'el duraa gufuu kaa'e qalma waaqayyoolii tolfamaa dhiyaate akka nyaataniif gaallamootatti akka jiraatan gochuu Bala'aamtu barsiisedha. Itti fufee waa'ee warra lakkoofsa 5 irratti waa'ee warra Niqoolaawotaa dubbataa. Jara kana biraa qabdaa jedha. Jara kana waldaa kanaan maal jedhaanii jara kana qabdaadha. Eenyu? Warra barsiisa Bala'aam qabanuuf warra barsiisa Niqoolaawotaa qaban kana of keessaa qabdaadha. Maal isaanii hojjettanii waldaa waaqayyoo keessa waldaan jedha kana isaan kana si bira jira jedha. Sodaadhan yeroo tokko warri Bala'aam kun maal godhe yoo seenaa dubbee deebinee ilaallee yeroo Israa'eloonni fa'aa galanu yeroo Israa'eloonni biyya Kana'aanitti akka galanuuf geggeeffamaa dhufanii akka isaan abaaramanudha. Waan waaqayyoo eebbise jechuudha. Ammasitti hin argitu waan baay'ee waan waaqayyoo wajjin hin deemnetu akka keessa jira jedha. Eessa waldaatti barreeffame kun. Niqoolaawotonni kun immoo warra tiraadishinii fa'aa waliin laaqanii barsiisan akka ta'e yaada isaa akka isaanii akka zeekta jedhu akka kan akka ta'an jechuun amantii keessaa amantii karaa dogoggoraa warra dubbatan warra barsiisan akka ta'e argitu. Walitti qabaattuu ilaaltanii waldaan xuraa'eera waan jedhu of keessaa qaba. Warra akkanaatu isin bira jira. Isaan kana tolereetii gochuun isin irra hin jiru waan jedhu yeroo darbes dubbanneerra. Waaqayyoo jara kana nu keessatti hin barbaadu. Warra sobaan nu gidduu deemanu, warra sobaan barsiisanu, warra akkaataa xuraa'aatti deemanu nu biratti hin barbaadu Waaqayyo. Kanaaf warra barsiisa abaarsaa qaban akkanan jedhan warra immaaliitii qabnu kanaa jechuudha. Isaan kana amma waldaa yeroo baay'ee nageenya. Keessumattuu biyyatti waan baay'ee dhageenya. Barsiisi akkanaa maa'inni barsiisa jechuu danda'ama. Nadiin kan sagalee waaqayyoo kana barsiisa jedhee akkanitti kaa'e. Kuni barsiisa tun ta'in dogoggorsa jedhee yaada. Karaa qulqullummaa mana waaqayyoo akka hin jiraanne kan godhu jedheen yaada. Qulqullummaa mana waaqayyoo keessaa waan qulqulluu ta'e bukkeetti wanti xuriin akka jiraatu ilaaltu. Waldaa kana bukkee xurii jiraa jechuudha. Xuriin akka jiru. Gara dhumaatti deemuudhaaf mul'ata boqonnaa lamman kana 20 immoo yoo dubbifne lakkoofsa 20 irratti dubartii Izaabeel jedhamtu isheen raajiidha ofii jettee barsiiftu ishee
hojjetoonni koos gaalamootummaatti akka jiraatan isa gubbaatii wal fakkaataa qalma waaqayyootii tolfamaa dhiyaate akka nyaataniif wallaalchisaa jirtu calluma jettee dhiisuu kee kana ani sirratti argeera jedha. Izaabeel jedha. Ishee ani raajiidha ofiin jettu. Raajiin tokko akkamitti waan dogoggorsaa kan akka namni mana waaqayyoo keessatti akka godhu yoo yaaddan isin dhibba. Maalirraa akka sagalee waaqayyoo dubbatu waldaa tiyaatiraarratti hin ergamu kun. Akkuma sasila arginee isuma dubbifannee waldaa Pergaamoonitti dubbifnee maal akka fakkaatutu na dhiba. Naannoodha jara kun. Naannoodha. Naannoo namoonni waaqayyoo keessaa waaqayyoo isaan qopheesse jechuudha. Yeroo garuu kan katabame kan eeggadhaa jedhame eegi inni jedhame jara kana fa'aa akkuma yeroo darbees dubbachaa oole jara kana fa'aa mana waaqayyoo keessaa qulqulleessuudha jechuudha. Yeroo tokko kaleessayyuu dubbachaa oole obboloota wajjin yoo ta'u garuu bara kana keessa waldaan aboo qabdii kana of keessaa xaragdee baasuudhaaf raajii sobaa balleessuu dandeessi jechuun yaada. Maaliif bara kana hundumtuu onlaayinii bahee kaleessasaa dubbachaa turre buleessa koo waaqannee afaan dubbachaa turre. Bara kana aboo maaliitiin iyyuu kana kontiroolii gooti. Kanarratti isaanoo kontiroolii waldaa keessa jiru kontiroolii tokkummaa sana keessa jiru jedhan yaada. Garuu waaqayyoo akka gorsinu akkatti dheekkamnu yoo didani waldaa keessa Phaawulos seexanatti dabarsee kenne jedha yeroo baay'ee nan yaadan. Maal jechuu isaati? Deebi'uu didanii hin geggeessaa jechuudha. Kanaaf waaqayyo maqaan isaa kan ulfaatu ta'u obboloota koo waarningi kana utuu yaada kana hin kennin garuu waaqayyo adaba hin naqu. Waa'ee Izaabeel ishee mootii haadha manaa mootii turte Macaafa keessa jirtu haadha manaa Akaab yookaan immoo Ahaab turte yaada ture Izaabeel kana yeroo sagalee waaqayyoo jedhu. Akkuma Balaam jedhu kana macaafa kakuu haaraa keessa kakuu moofaa keessa waan ta'e maaliif kakuu moofaan gaadidduu isa kakuu haaraa kana jedhama. Waan baay'ee iddoo tokkotti macaafa tokko dubbiftanii keessan hin beeku namni baay'een durii ani baay'een jaalladha lallabaa Doktara Lamuu Biiftuu. Doktara Lamuu Biiftuu macaafa tokko barreessanii macaafa isaanii sun afaan Amaaraatiin yoon sirriitti Kiristoos bemaadara dunkaan waan akkanaa jedha. Maal godhaa? Kakuu moofaa keessatti Kiristoos isa kakuu haaraa kanayyuu akkaataa inni itti mul'atu argisiisu macaafa isaatti baay'ee dinqiidha. Odoo nama argadhe irra deebi'ee dubbisa. Baay'ee nama dinqa. Yeroo sana reefi yeroo gooftaa beekuun namni naa kennee dubbise. Kiristoos kakuu moofaa isaa gaadidduu ta'e sana keessatti akkaataatti Kiristoos ture argisiisa macaafni dubbata. Waa'ee isa mana qulqullummaa keessaa ibsaa isa intinaa torba qabu sana fa'aa isa amma asitti deebi'ee sagalee isa meeshaa ibsaa sana baatu torban irratti qabata. Inni immoo waldaadha isa Kiristoos jedhu. Waa'ee isaa akkamitti Kiristoos wajjin akka wal qabatu dubbata. Exactly akkama akka ta'e raawwateera garuu baay'ee na dinqa. Amma keessa tuma dubbadhu baay'ee na dinqa. Kiristoos kakuu moofaa keessa akka ture jechuudha. Maaliif inni bara baraan filatisatu uume mitiire isatu nuun har'a warra jiruuf jireenya ta'e nuu dhufe. Warra kaleessa turaniifis ture. Musee fa'iifis ture waan ta'eef
Kiristoos utuu lafti hin uumamin kan uume hin jiru waan ta'eef kummoo afaanis kan isaati. Yeroo baay'ee akkoo waa'ee Kiristoos dubbataa jedhama. Inni sunis waa'ee Kiristoos dubbata. Maqaan isaa ulfaatu obboloota koo. Maaliif gara fayyinaatu Kiristoos. Inni waa'ee seenaa moototaa seenaa adda addaa hin Waaqayyoon arginudha. Akka Kiristoosin arginudha. Waa'ee xinnoo ishee egaa buusee dubbatta. Izaabeel isheen akkuni raajota fixxee waan baay'ee gootee ammeenya isheen turte yoo ilaallu eessatti inni namichi Ahaab kun dubartii warra qomoo Israa'el taane fuudhe. Kanaaf waaqolii ishee deebi'a abbaan manaas jechuudha. Mootichi Ahaab kun. Mootii Ahaab kana yeroo tokko mootii torbaffaa jedhu yeroo tokko sin dhageenya iddoo biraattis mootii torba maal akka ta'e gara isaatti na jedhaan harkisinaa. Garuu mootiin torbaffaan kun ammeenyi inni godhe jedha sagalee Waaqayyoo. Ammeenyi inni godhe mootota isa abbaan isaa godhe isa warra kaan godhani itti xinnaannaan caalaatti Waaqayyoon irratti ka'e jedha. Mootii torba kamittaa yoo jettanii Ahaab kun ergaa Waaqayyoon dheekkamee Yihudaanii fi Israa'el iddoo lamatti ba'anii booddee Israa'el mootii mataasaa qaba, Yihudaan mootii mataasaa qaba. Kaleessa obboleessi keenya sanyiin dubbachaa ture. Qomoon lamman warri Southern Kingdom suni warri kibbaa suni Yihudaa jedhamanii qomoon kurnan immoo gara Northern Kingdom ala ta'anii adda adda ba'anii Northern Kingdom irraa dhufa gaa Ahaab. Yorbaam isa tokkoffaa, Naadaab ittaanaa lammaffaa, Baayishaan sadaffaa, Eelaan afuraffaa, Zebiriin shanaffaa, Umuriin ja'affaa, Ahaab torbaffaa. Mootii torbaffaa. Mootii kana ammeenya isaa kana yeroo dubbatu sagalee Waaqayyoo waan dinqu tokkoffaa mootota 21:5 yoo dubbifne waan tokko jedha. Waan dinqe tokko. Waa'ee Izaabeel wajjin waan wal qabatuuf isin dubbisuuf fedhe. Waa'een balleessaan isaas maaliif akka inni akkas ta'u yeroo dubbatu sagalee Waaqayyoo 21:25 irratti mootota macaafa tokkoffaa namni akka Ahaab isa haadha manaasaa Izaabeeliin toosifamee fuula Waaqayyoo duratti amaa hojjechuudhaaf of gurgure raawwatee hin turre jedha. Jala bara hin turre jechuudha. Namni akka kana nama Waaqayyoo hin ta'iniin fuudhee wajjiniin yeroo tokko qoosaa fakkaata yeroo namoonni jedhanu waa'ee fuudhaaf heerumaa obboleettiin koomineetii sila kadhachaa turte ijoollee keenyaaf. Namni akka Ahaab toosifamee jedhu kana warri isaa hin beekuun ture afaan Oromoo ergidii ta'ee jechuudha. Dhiibamee jechuudha isheedhaan. Namni akkasaa ta'e hin jiru Waaqayyo irratti kan ka'e. Mootiin torba kun. Egaa maaliif akka Izaabeel mana mootummaa keessa turte mootiidha isheenis mootittiidha. Haadha manaa mootiiti. Maaliif akka isheen akka Asteerfaa haadha manaa saba ishee fayyiftu akka hin taane haadha manaa sabaaf dhaabbatte akka hin taane wanta arginu garuu isheen dhuguma saba isheetiif dhaabbatte jedhee yaadaa ture sagalee Waaqayyoo lan dubbisu. Maaliif isaan sabni ishee saba antii saba Israa'el hojii ishee hojjechaa jirti jechuudha. Namicha kana kaaftee saba sana balleessifte. Ofii isheetii raajota fixxe. Maaliif amantii Ba'aal amantii biraadha kan isheen namicha hordofsiiftu. Egaa Waaqayyo nu haa eegu.
maatii keessatti, bultii keessatti Waaqayyo akkuma obboleettiin keenya sila kadhachaa turte ijoollee keenya eegu. Akkaataatti jiraannu nu haa eegu. Gorsaa hin taanes fudhachuun nurra hin jiru. Ani ishee duwwaa miti. Gorsa hin taane, gorsa karaa Waaqayyoo irra nama hin geessifne, gorsa jireenya bara baraatti nama hin geessine abbaan fedhe yoo dubbate akkamitti namni fudhata seera yaada. Amma yeroo baay'ee waa'ee gorsaa abaluu akkas ta'ee jedhama. Waa'ee siyaasaa keessatti hin dhageenye. Gorsisuu isaatu waan akkanaatu naannoo isaa jiraadhama. Obboloota koo ani isa nama nuti hin jedha. Siyaasa hin beeku garuu ani waan itti amanu tokko odoo sirrii hin ta'in utuu hin beeku hafuura Waaqayyootti irraa deemeetu yoo ta'e malee namni waan sirrii hin taane tokko hojjetadhee jaalladha. Garuu hafuura diinaatiin jiraata hojjeta yoo ta'e. Ba'aalii waaqeffata. Maqaadhaan saba Israa'el ta'e ba'aalii waaqeffata yoo ta'e. Kan silma isaa biyyi sun akka lamatti citu godhe. Mootii biraatti ce'uudha. Mootii jechuun waaqa biraatti jechuudha. Kan kana jalqabe gaa. Isuma Waaqayyo ogummaa dinqii kenneef ogeessa akka isaa hin jiru jedhame. Salamoon lafarrattis kan hin jirre ogeessa akka isaa jedhame. Waaqayyo isa eebbise. Garuu harkaa gate. Kanaaf na sodaadha. Sagalee Waaqayyoo eegi ala jedhu. Eeguun jireenya bara baraa akka ta'e argitu. Nan xumuraa yeroo keenyatu deemeera. Iddoo tokko dubbiseen xumuraa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Idduma hojii mul'atuma boqonnaa 3 lakkoofsa 2-3 dubbiseen xumuraa. Okay. Ka'i dammaqi dammaqaas ta'i wanta hafee du'uuf jedhus jabeessi. Ani fuula Waaqayyoo koo duratti hojii kee fiixaan ba'uusaa hin argine. Ammas wanta sitti dabarfamee akkatti fudhattee akkatti dhageessee yaadadhu eegi. Yaada garaa kee geeddaradhu. Yoo dammaquu haa ta'uu dhabaatte garuu ani akka hattuu dhuftuutti nan dhufa. Yeroo ani sitti dhufus matumaa hin beektu jedha. Akkatti sila waa'ee dhaga'uu dubbanneerra. Akkatti dhageesse yaadadhuudha. Akkatti dhageesse yaadadhu. Be careful of eegi jechuudha. Dammaqi. Qalbii kee jijjiirradhu. Jireenya bara baraa dhaaluuf jiraachuus irra jira. Fiixaan siin baane an argeera. Fuula Waaqayyooti kooti duratti hojiin kee fiixaan bahuusaa hin argine. Matumaan hin argine. Lakkoofsa 2 irratti. Matuma iddootti jirtu naan taane. Dammaqi. Of eeggadhu. Ka'i. Irra hafin. Waan dhageesse sana akkaataatti dhageesse, akkaataatti dubbifatte, akkaataatti sii darbe sana beeki. Jaalalli kee hin qabbanaa'in deebii ofirra. Barsiisaa abaarsaa tolereetiin godhin. Jireenya abaarsaa tolereetiin godhin.
ani dafee nan dhufa. Akka attutti dhufa. Jedha akeekkachiisa kanaan fixaa Waaqayyo isin eebbisu. Ameen.